السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع حركفونا كم جرتو يويا إلمان أورمو جرتو بك جراتني ساعة جيسان اسمي جرا يوتيوب استوديو مال فايدة يوتيوب استوديو مال فايدة جتولا نبيتني وروني هم بين هني برات يوتيوب استوديو ون فايدة كومنتين كن يو نجلا شوفامي achi keessa isheen banatu akkasuma immoo achiinillee verify channel godhu akkasuma immoo sa'aatiin keenya nuuf guutuu fi guutuu dhabu achiin isheen ilaalatu dandeenya subscribing keenya kuma ol yoo darbe jechuudha achi keessatti karaa YouTubetiin app YouTubetiin arguu hin dandeenyu waan ta'eedhaaf karaa saniin ni agarra jechuudha akkasuma immoo viidiyoo babbareedaa jechuudha viidiyoo babbareedaa dalannee akkasuma immoo suuraa irratti maxxansinu jechuudha taambilaanii viidiyoo taambilaanii nagaa hojjetuufaa warroon dadhabdan ni jirtan jechuudha. Kanaafuu aapii taambilaan itti hojjetan sanis sin barsiisa. Kanaafuu waan inni fayyaduuf jechuudha taambilaanii san hojjetanii akkasuma immoo achirraan dhaqanii itti maxxansuufaa waa hedduudhaa fi waan barbaachisu jechuudha. YouTube Studio maal fayyada ka jedhu jechuudha. Waliin haa ilaaluti. Viidiyoo kana haga dhuma isaadha laalaati. Subscribe, like, share godhaadha. Share yoo gootan namoonni irraa fayyadaman jechuudha ni jiran jechuudha kan barbaadan akkasuma immoo like yoo gootan nama hedduu bira gaha. Subscribe yoo gootan jechuudha nu jajjabeessuudha commentiin nu jajjabeessa waan ta'eedhaafu subscribe godhuu hin dagatina isiniin jedha viidiyoo hedduutu jira inshallah barnoonni keenya itti fufaa akkuma duraanii isinii qabadhee dhufesan jechuudha kanaaf annaa tawallooti warroonni chaanaalii kana faaraa taatan maatii keenyatti subscribe godhaa itti dabalamaa isiniin jedha viidiyoo waliin turtii gaarii YouTube Studio ka jedhu kana jechuudha kan app telefoona keenyarra jiru jechuudha telefoona hundarraahu ni jira kanaafuu as keessa isheen step isaadha hunda kan waliin ilaaluta nafaana tura isiniin jedha YouTube Studio kun jechuudha commentiin yoo sin jala cufame akkasuma immoo subscribing keessan kuma tokko oli darbe jechuudha arguu hin dandeessan waan ta'eedhaaf as jala dhuftanii ilaalatu dandeessan akkasuma immoo view keessan haga qabu akkasuma sa'aatiin illee doolaarii haga daladan illee asitti isiniif lakka jechuudha ammalleen karaa biraatiin kiroomi app kiroomi keessatti illee hisaabu jechuudha achi keessatti illee ni hisaaba kanaafuu asiinis ilaalatu ni dandeenya jechuudha akkasuma immoo commentiin yoo nu jalaa cufame akkamittiin bananna ka jedhuuf waliin haa ilaallu isiniin jedha kuno viidiyoo jechuudha viidiyoo keessan bakka kana tuqattanii viidiyoon keessan akkatti isiniif bahaa waan isin gadi lakkistanii jirtan jechuudha tuqaa sadii tanarra tunnee achi booda edit viidiyoo ka jedhu tana qalamaa tana mallattoo qalamaa tana tunnaa commentii keenya yoo cufamee jiraate banatuudhaaf jechuudha akkasuma immoo barreeffama kanalleen irratti dabaluudhaaf jechuudha irratti dabaluudhaaf mee YouTube jedheetuma haa barreessoni afaan Oromoo kuno kana irratti da'e jechuudha akkasuma jechuudha viidiyoo keessan maqaa irraa jijjiiruu yoo view argamsiisuu dhabeefaa dhuftaniitii irraa jijjiirtanii mata duree irratti waan mata duree saniin wal qabatu jechuudha akkaataa Gmail itti banan jedheen barreesse waan hunda barreessuu dandeessan jechuudha akkasuma description ka jalaadhaa kana xiyya tana tuxxaniituma asitti itti barreessuu dandeessan jechuudha ammalleen waan mata duree san ibsuu danda'u jechuudha maslaalii tuqattanii aappii akkasuma Oromoo aappii Oromoo jedha jechuudha maaliif jennaan waan viidiyoo san ibsuu danda'u jechuudha viidiyoo san yeroo search godhan waan ibsuu danda'u jechuudha kanaaf jala dhuftanii as dhuftaniiti sirreeffattuu dandeessan jechuudha waa hedduu itti barreessuu dandeessan jechuudha carraa viidiyoo keessa nama hedduu bira gahuudha qabdani jechuudha achi irra deebinee asumaan ammallee jechuudha public ka jedhu kan xiyya tanarra tuxxanii viidiyoon keessan public irra taa'uu qaba allaaisti ka jedhu kana yoo taa'e arguu hin dandeessan public ka jedhu kanarra kaa'uu qabdan viidiyoo keessan ammalleen kabiraadha not is not ka jedhu kana jechuudha kanarra kaa'uu qabdan xiyya tana tuxxan ammalleen no ka jedhu irra kaa'uu qabdan yes irra kaa'uu hin qabdan no ka jedhu irra kaa'uu qabdan akkasuma immoo xiyya tana tuxxan ammas jalaas deemtanii 18 ka jedhu kanarra kaa'uu qabdan yesii kanarra hoo keessan viidiyoon keessan kan joolleeti moo kan nama amata 18 oliiti isiniin jedha jechuudha nama amata 18 oliiti jettanii no kanarra kaa'uu qabdan akkasuma immoo
asitti illee no irra kaahuu qabdan jechuudha. Yes irra kaahuu hin qabdan viidiyoo keessan jechuudha. As jala dhuftanii YouTube studio kana keessan dhuftanii laalatu dandeessu jechuudha. Irraa achi deebina malleen kabiraadha. Kabiraadha taagis ka jedhu kana qarqara gadiidha kana ni jira. Taagis ka jedhu kanarra tuqannee haa ilaaluuti. Kunu Gmail aappii Oromoo YouTube Oromoo Music waa hedduu barreessuu dandeenya jechuudha jalatti. Waa hedduu VCO'n jedhee haa barreessuutiin. VCO'n jedhee haa barreessu. Akkasuma waa hedduudhaan barreessuu dandeenya jechuudha. Aappii Oromoo Gmail waa hunda jechuudha. Oromoo YouTube jedhee haa barreessu. Achi booda yeroo barreessine jechuudha. Yeroo barreessine as dhufnee bakka kunoo kana akkatti tuqannaa akkana ta'a jechuudha. Barreeffama haga dandeessan irra barreessuu dandeessan jechuudha. Walloo miidiyaa jedhee haa barreessu. Achi booda bakka kunoo tana tuqa. Maaliif jennaan namni waan viidiyoo san ibsu jechuudha. Waan viidiyoo san ibsu OMN jedhee haa barreessu. OMN jedhee haa barreessu. Kunoo as dhuftee irruma tutta. Achi booda kunoo akkana ta'a. Yeroo namni sarchii godhe jechuudha viidiyoo keessan arguu danda'a affaa dhufuu danda'a jechuudha. Kanaafuu akkana godhuu qabdanii. Akka biraadhaan malleen koomentiidha kan irraa fanneetii jirru jechuudha. Koomentii hordoftoota keenya kabajamoo viidiyoo kana yoo nagaan laallattan viidiyoon keenya nama bira gahuu didee akkasuma namni baay'een nu ilaaluu didee akkasuma koomentiin nurraa cufamee hin jettan jechuudha. Koomentis ka jedhu kana jechuudha. Halluu irra taa'uu qaba. Xiyya kana tuqattanii halluu irra kaa'attan jechuudha. Halluu ka jedhu kana jechuudha. Irra kaa'attan yoo kanarra taa'e namni arguu hin danda'u koomentii isinii barreessuu hin danda'u sin jajjabeessuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu halluu ka jedhu irra kaa'atuu qabdan. Kun immoo shaw ka jedhu kun jechuudha. Viidiyoon keessan laayikii haga qabu akkasuma view haga argamsiise argitanii jechuudha. Yoo raayitii itti godhuu dhabdan jechuudha. Viidiyoon keessan laayikii fi view hamma qabu namni arguu hin danda'u. Kanaafuu raayitii godhuu qabdanii koomentii asuma dhuftaniituma halluu irra godhatuu qabdan isiniin jedha. Isiniif gala jedhee abdii qaba. Akkasuma kaataagoor ka jedhu kanammoo wanni isin dalagaa jirtan waan akkamii filmii moo maali education moo koomedii moo maal isiniin jedha jechuudha. Entertainment ka jedhu kanarraa yookaan tan bareedaadha. Xiyya tana tuqnee irraa deebine jechuudha. Waa hunda dhugaatti sirreeffattan xiyya tanaan irraa deebitan jechuudha. Save godhattan jechuudha dhuftanii. Akkasuma immoo kabiraadhaa YouTube'n jechuudha. YouTube namoonni tokko tokko viidiyoo gadi lakkisanii bira jechuudha. Akkasuma email akkaataa email itti banatan kana jedhee viidiyoo kana taambilaanii kana hojjedha jechuudha. Akkaataa taambilaanii itti hojjetan isiniif hima. Haa ta'u malee viidiyoo babbareedaa YouTube irratti maxxansuu qabdan jechuudha. YouTube taambilaanii lafatti hojjettanii viidiyoo bareedaa maxxansuu qabdan jechuudha. Kanaaf mallattoo qalama tanarra tunnee viidiyoo jaarannee jiru san maxxansina jechuudha. Egaa amma wanni isinitti himu jechuudha. Wanni jechuudha wallaaluu hin qabne yeroo bakka kana dhuftan verify godhi isiniin jedha. Nambara keessan itti galchaati verify godha isiniin jedha. Namni YouTube jechuudha jadiida reefuu banattan jechuudha. Kanaafuu akkaataa verify itti godhan barsiiseetiin jira. Jalatti viidiyoo kee ilaaltanii sirreeffatuu dandeessan jechuudha. Sin gaafata jechuudha. Nudida jettanitti inni isinaa lakkoofsa keessan itti galchitanii verify gootanii jechuudha. Amma irraa jijjiirra jechuudha. Kana irraa jijjiirra akkaataatti jijjiiran jechuudha. Yeroo achi tuqanne jechuudha. Akkatti nuuf baaya change kan jedhu kun ni jira. Change irra tuqanna. Achi booda viidiyoo keenyalleen akkatti nuuf baasaa jechuudha. Isa feena irratti jijjiirratuu dandeenya jechuudha. Anusuma duraa irratti deebisa. Achi booda dan kan jettu tana tuqanna. Dani tana yeroo tuqanne save goona jechuudha. Kana yoo mata duree kana irratti ida'uu feene asuma irratti idaanaa save hin goone description immoo haga feetan jechuu jala barreeffatuu dandeessanii Oromoo TikTok Oromoo Music waa hedduu jechuu jettanii barreessuu dandeessanii kun public irra taa'uu qaba. Monetize ka jedhu kun immoo warra moonii tahe malee warri seera moonii hin guutatin kun hin jiru jechuudha. No irra taa'uu qaba jechuudha. Isiniif himee jira. Taagii kana immoo jalatti haga dandeessan barreeffatuu qabdanii. OMN, BBC, Oromo Music, Oromo TikTok, namoota bebbeekamoo miidiyaa bebbeekamoo xiyya kana tuttaniituma jala barreeffattanii jechuudha. Kunoo akkuma sila sin agarsiise jechuudha. Gurraa baatan waa tokko barreeffattanii
jechuudha as tuxxanii irraa baatan jechuudha. Kanaaf isiniif gala jedhee abdii qaba. Haga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa turtii.